kannu eegee kannu tiksee bakka rafnee bullee halkannu eegee ganama nu dammaqsee gara kanatti mana qulqullummaa isaatti waliin akka sagalateeffannu kan nu taasiseef galanni isaaf haa ta'u. Akkam bultanii akkam jirtuu akkam yoo nageessan maqaan Waaqayyoo keenyaa dhalootaa amma dhalootaa bara baraan kan galateeffatame haa ta'u. Egaa sagantaa keenyaarraa Waaqayyoon sirna galatoo waadaatiin wangeela keenyas dubbisnee kadhannaa keenyas gaggeessinee jirra. Waaqaaf kan asiin nu galanni isaaf haa ta'u. Kanattaan suudhaan immoo kan walitti nu qabee Waaqayyoon galataan ammas galata irratti galata isaa dhiyeessina. Galata Waaqayyoo guyyaarraa eebbisee nu kennee isa jedhu sana waliin faarfannaa. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkootiin amannee galata Waaqayyoo guyyaarraa eebbisee nuuf kennee galata Waaqayyoo guyyaarraa eebbisee nuuf kennee bakka jirurraa nu waamee kan yoonaan nu ga'ee 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 galata Waaqayyoo guyyaarraa eebbisee nuuf kennee galata Waaqayyoo guyyaarraa eebbisee nuuf kennee bakka jirurraa nu waamee kan yoonaan nu ga'ee bakka jirurraa nu waamee kan yoonaan nu ga'ee bakka jirurraa nu waamee kan yoonaan nu ga'ee bakka jirurraa nu waamee kan yoonaan nu ga'ee. Egaa bakka jirurraa